Media Radaha Radaha Radaha. به خدا في هيون أمبره دوغان وردين برسيسو توحيدا فقيدا علماء كاهري مفتاح فتيهن يقدا علماء صور قلبي تهنيا يا أمتا هتيسان علماء ربي أنو بدا أسيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا كوبي كينيا نجيني كينيا بكم جرتنتي كلين سران إسن حادك أبو جتشا إيمالا علمي كينيا كتال مفا تك جنة جل كمني تجرا رمضان يكم تره الرديبوم بقى رمضان هوكا كم تكوف لبوريسي سدومي ستيتين إسن جه جتشا مدنولي هدو رمضان كان كيسة دربان نمو كم بيكو في أكسما مدنون هدو غرانا منياتو كان نانو هررجي يوكم على هيرنا كيستي بلا كونكولاتاتي موداتي توري جودا كان هدو وقا كان كيستي غرانا منياتو في نما كيساهم بن لوتس كمانومان وروتا بلا كونكولاتا كانان لبون إساني دابري ربين جنتان إسان هاك أناني سجن جتشا فرافي آلي إساني تيف كمانومان جتشبين هونا إيغا إمالي إلمي كينا guyyaa har'aa kana wal qabatee yaadannoo waggaa kana ta'ee mul'ateeti jira jechuudha. Akkasuma mootuu biyyoota adda addaatitti yookaan naannoo Oromiyaa adda addaatitti karaa adda addaatiin mudannoon adda addaa balaan adda addaa mudates kan nu ga'es jiru kanuma wal qabsiisee gara hundaanuyyuu jajjabina isaaniif hawwaa maatii isaaniitiif akkasuma warroota balaa konkolaataatii fi karaa adda addaatiin lubbuun isaanii dabartee rabbiin jannataan isaan haa qananiisu jenna. Egaa ramadaanni kun kan milkii kan gammachuu kan bara dhufus irraa milkoofnuu fi itti deebanuu rabbiin nu haa taasisu jechaa kan baranaa kan bara heegaree jenne bira kunna. Imala ilmii keenya har'aa wantoonni adda isa taasisan gaafiif deebii torbee dabree gaafannees namoonni hedduu yaalaniiti jiru. torbeetti deebines gabaabsaniitumaan biratarraa torbeetti deebina meegara imala ilmii ustaas Kaamil Shamsuu Sheek Yusuf Ciroo yookaan sheeka sheekota kan ta'an Sheek Yusuf Ciroo wajjin turtii godhe gara isaanitti isin imalcha isaa wajjin turtii godha kutaan lammaffaan kunooti itti fufu ana walitti deemna. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. إيجاني دعوتو تكينيا كسمس دقيفتو تكينيا ديبني رفني جرا بقنا درا شين خينيا جلك برا يوم أكقراتي جلك أبن سينا دون فايساني الراكاساني كسمس مو لكني هم قبسماف علمي ولين جهاني صدركا قبسمر جيني جرا
meega sheekha keenya osoo qubsumatti hin seenin jalqaba waan tokko waan isin tuqtan tokko jira waan sanittiin isin deebisuu barbaade isinidha amata lama abbaan keessan akhiramanii haadha keessantu isin guddisee hanga isinidha amat 15tti caayyaa isii jalatti guddadhee gaaddisa isii jalatti guddadheettanii jirtanii shoorri haati keessan taphatti yookaan ammoo gaheen isiidha sadarkaa isin amma irra jirtan sadarkaa guddaa ilmii isin amma irra jirtan kana gahuuf haati keessan gahee isin taphattamee xiqqasho osoo irraa nu dubbattanii jechaa barbaade. Allahu akbar. Kun yaada an qabu kana yaachisu rabbi jannataan isaan haa gammachiisu. Ilmaan ana malee nama afur qabanii bakka an qara'u sanitti na bira galanii na qaraasanii mana keenyarraa manni sheekaa achi fagaata bakki isaan itti qaraasanii galgalarraa gingiliitti daabboo haphi biyyi baalee jedhu kana dhadhaa dibanii tolchanii naa kennanii achitti bakka bulu hin qabu siree sheekaa jala afadhee bula. Siree sheekaa jala afadhee bula. Achirraa halkan ka'anii qaraasan gara sa'a 8 boodatti ni qaraasan haga bariitti saniif jecha achi jala bula. Halkan sa'a 8 gara sa'a 8tti ka'anii qaraasan. Qaanuuna isaaniiti ka biyya rahween isaan rahween karaa maqdashoo kana dhiyaatan. Huffaadha biyyi suni akka qaanuunuma sanitti nama qaraasanii halkan akkasitti quraan akkasitti irratti darbine akkasitti qaraana ifa ibiddaa kanaa qaraana waan halkan achi adda dhufuu hin dandeenyeef jecha achi jala bulaa mashaqqaan duraa kana gizeen an jedhu kun gizee birriin maal tareezaa jiru birriin fildo'aata dursun ka suuraa Haile Sillaasee qabdu gizee jiru bowlaa garaa qaawaa jedhanii doolchen tun ta ingiliizirraa haftee hoggas waa bitti gizee sanii aajaan rabbi rahmata isaanii haa godhu waaccuu tokkotu jira katamaa gendher kana keessa mukni waaccuu jedhaniin bal'aa gaaddisaati achi jala namni hafuura fudhata xaaqaa fa'a jala gurgurama achitti hafuura fudhatanii gataa'an guyyaa qur'aanaa birrii maltareezaa kanaan naa bitan qur'aana musaafa naa bitan darasaa nam 10 akkanatti karaa jiddaa kanaa gad dhufan huccuuleen isaanis adaadii imaaman adaadii khariixan adii nam 10 akkanatti kagaddeeman gartee imimmaan bu'an yaa rabbi ilma kiyya akkana naa godhi jedhan imimmaan akka waan amma argu jiruuti rabbi jannataan isaan haa gammachiisu akkasin irra jabaatanii eegasillee na biraa karaa ijoollee deebi'anii sheekni sun achi goddaananii habiibuu jedhanii gindhiirii ol qubatanii deebii qura'aana irra deebi'u achitti dhadhaa raasanii baarree 2 kanaa fidan ni beeka akkasitti waan nyaatanillee gaarii fidanii foon tolchanii goggoysanii achitti suuta huccuu miicadha jedhanii garba wahii bira taa'anii nyaadhu naan jechuu akkanatti beeka imimmaan tuna qabaa kaamma jaarsaas ga'e kana wallaahi yoo dalagaa isaanii ilaalu rabbi jannataan haa gammachiisu achirraa qabee mashaqqaan wanni ilmii kana keessatti nu gayu xiqqoo miti jiruun hoggasilleen jiruu bareedduu akkanaa tanaa miti dammaqiinsa akkanaa namni hin qabu gizeen ijoollummaa san irshaadas hin qabnu khariixaa gogaa hodhanna khariixaa kitaaba keessatti baanu kana hodhanna uffanni keenyallee jijjiirama hin qabu zamana guddaadha qamiisa tokkicha miinyee aduu afne ka injireen irraan bu'in ammallee ifitti deebifne haga ifooqinsaan qaamni nu addaatu achirra roobee baalee kakkana tolte kana amma kakkana biyya alaa fakkaattu lafa bal'oo masjida guddaa kanaa olii lafa bal'oo jira diriirtuun warratti hin ijaaramini
goobbaa kanatti warri gannaalee kan hidhaa jiru daboo hodhe daboo jedhanii akka gilaasa gaangee kanatti waa hodhanii achi afan dirreessan guutu daboo bitanna jenneet achi dhaqna. Kana binneet ifirra keenyee qaraan waan akkanaati ifaan hin jiru eegattu qalamni huccuun gawanni uffatannuma jirtiin umatti hin arganne malee umatti hin arganne qalamni ammaa kun hin jiru. Minxaafni amma bareedan jama'an qabu kun hin jiru. Sijaajaa jabbilee re'ee kana dhiisifne isa kanaan deemannaa isa kana afannaa zamana guddaa akkanatti turree kalima jedhanii huccuun afatan takka dhufte eega sanirratti wayyoone deemu zamanni akkas deemu wayyaa ifaan qabnu namni kabiiranii ka ilmi jajjabaate waa mooraa barbaade akkasitti namarraa fudhatee ibsata lambaan dhufe. Lambaan ka ija nama cufuu aarri isaa kanatti achirraa dadhabnee ejersa kana baqarsine lafa mukaa kanatti aduu surriin kun akkanatti nu oo'u ila sa'a 8 kitaaba allaquu kitaaba qara'u kana akka waan haga amata 3 faa ija tiyyaa ammoorri si adiin kun hin mul'anne diimenne malee alhamdulillah ni'ma rabbinaa godheerra aduu ifaa arguu muku. Kagari akkasitti ibsi adoo goon akkasi qaraane baalirraa kaane gisee gara harar deemnu kana gaara waa be'e kana lafuma deeman gisee san makiinaan hin jiru. Kitaaba torbaan deemnaa kitaaba baannee kitaaba akka fe'annee deemna. Akkasi baannee deemna mashaqqaa wanni irra ciifnu hin jiru. Anfaa khaasatan in ajaa'iba amma lafa tana wali qixxeessinee lafa gaara qabdu ta'a gandi qubatu ta'a qariyaa qabnu achitti citallee irra hamadhee irra buusuun dhaqqabu halkan haga sa'a 8 xaalaanee darasaan na wajjin jirtu namni ugulaaleessa doobbi fidatee bira kaayee yoo mugu dibata ani mugu akkasitti adoo jennu sa'a 8tti gachiifnaa subhiitti kaana wanni irra ciifnu kun dhaga'a akkanatti adoo jennu hifdii ajarruun affadee amata 3 qomateessisee mutammima amata 2 qomateessisee alfiyyaamnu maalika gabaabanii da'a oggagaa'e mormaa ol ifirraa dhabee karaa irraa miilli nama tachee hifdii ol oofuu hifdii akkana ta'uuf malee takriira gama duubaa dhiisee akkasitti jedhee wanni nama qunnamaa qaryaan namatti hammaatu bakka ilmi argan irraa deemuu dhabuu kana keessatti zamana akkana shiggireedhaan harka kiyya muree dhiiga keessaa dhabe qaba. Miila harka muree mashaqqallee nama qunnamtii bakki qananiilleen ima jirti. Bakka ilmi itti argan qaryaa gaariin arganii bakka akkana tatarkaanfataa jidduma kana jenne tuun ammoo gara hukuumallee bakkitti maal isin jedhanii gisee hedduu itti nama dararanii nama gaafatanii jedhanillee ima jirti. Gizeen kitaabni hedduun kun maali? Kadeemtuun jedhanii kanaan cinqii garruulleen ima jira. Sababa kitaaba kanalleen hedduu kitaaba kaadiree arabaati jechuudhaan oggaa baatee 4 dabalabeellee ima qaba. Maal kun kitaabni wanni inni dubbatu Ingilizanyaatti gubbaan katabamaa kitaaba asiiti miti. Ammallee wanni inni dubbatu bakka inni itti dubbata bitame ala jedhanii dhugaan gaafa deeme san sharhii Bukaarii bitadhee jira makkatan mukarramaa suuqallee ilitti bitee haganaan bitee jechaa qaba. Kana fa'aan yaani jechuu rakkoon akkanaa wanni nama qunnamu hin jijjiirti. Alhamdulillahi rabbil aalamiina san cufaa keessa dabarreeti. أستجيني جتشولا. بارك الله فيكم كوني داي روبرا بالإنان وان تكون سات وان
wanni nama tuqu waan gadi fageenyaan irratti haasa'amu egaa insha Allah haasa'u qofallee osoo hin ta'in itti barreeffamaan illee wanni kun qabxiidhaan kitaaba guddaa waan bahu tokko ta'a. Mee amma gara qubsumaatti deebinaa boqonnaan duratti bal'inaan sheekota isin irratti qaraatan funuuna isin qaraatan ganda isin irratti qaraatan biyya isin irratti diiniif jecha sochootan hanga ta'e tokko tuquu yaallee jirra nu tuqxanii jirtanii. Mee jagaa shayini keessanii ka akhiraa Sheekh Ahmed jettanii jirtu. Sheekh Ahmed Basiiraati. Xiqqoo sheekni tokko irraanfadhe ilmii mustalaha Sheekh Abdullahi Harajiitu jedhanii isaan irratti qara'e ilmii mustalaha al-hadiis isaan irratti qara'e waan sheekhin kaan irratti qaqqara'e illee irra deebi'ee alfiyyaa suuxii tana nama dhibdii isii tana achitti sharhiin amma Sheekh Muhammad Ali Adam kun hoggasin argamne taqriira Ibnu Shaakir tokkotu isii tolcha hoggasii kanaan irra deddeebinee qaraalee Zurqaanii waa kana alfiyyaa Iraaqii kana kitaaban kana achitti qaqqaraale. Kun naannoo qunsuma duraati. Qunsuma duraati. Eegasanii adaree katama adaree kanaa gaditti ittisa bakka jedhanitti barri sun bara 71 awwalala fakkaataa achitti amata tokko qaraase achi qubadhe achi qaraasise achi deemee eegasii Ahmad Basiiraa bira taa'e eegasii san booda tuni achitti kitaaban kana xaala'a je'ee irra deebi'a je'ee achi qubadhee Sheekh Hasan Faafam jedhanii nama achitti qaraasisu jira. Sheekni sun baraka rabbi si haa godhu tafsiira sirraa qara'a narraan jarjariin jedhanii nama tokko darasaa isaanii Sheekh Muhammad Bukhaar jedhanii isaan Abii Daawud irraa nuu qara'a sirraa qara'a ammoo an tafsiira qara'a jedhanii sheekha qaraasu achi na qubsiisanii halaqaa isaanii achuma ganduu isaanii na qubsiisanii masjidni addaa akkasitti amata san achitti qaraasee muhtasaraata arba'aa fi waa sahiihayni Abii Daawud tafsiira kan achi qaraasee kitaaba irra dabre kanallee sunana kana rabxaa deeffadhee allaqee ama tokko achi hindhe jechuu ama tokko achi kaaleti bara 70 ana fakkaataa tuqaa lafa jedhame eessoo ol ciroo gadi jittuu san qubanne achitti qaraasise ama tokko lafti barahaa bishaan bareedaa hin qabdu jama'an dadhabee nuun godaanaa jedhanii achirra godaanne laga Sheekh Adam ka jedhan katamaa ciroo kanarraa karaa dhiyaa aduuti jira. Sheekha tokkotu dur achi qubatanii zamana durii zamana Minilik san duranatti fakkaattee achi qubatanii achi xaaqiramanii laga san isa ayyaaman. Sheekh Adam warra qarbii warra karaa daawwee kanaa ka walloo kanaa achi gad dhufanii achitti lafti bishaan qabdi qeerransaa fi weenni malee humaan ta'anii achi qubatanii barbaree dhaabbatanii achuma diini isaanii geggeeffatanii achi xaaqiraman. Sheekha sanii yaaman laga san Sheekh Adam jedhanii achi qubanne. Achitti fadlii rabbiiti jama'aa rabbi nutti bobbaase waan Oromiyaa jedhamu afaan keenya dubbatamu kanarraa achitti rabbi nutti bobbaase. Kafal irraa nama dhufe jira nuti hoggasii warruma Jimmaa jennaanii isaan afaan barataniiti kafaachi dhufanii qara'anii Walaayitaa keessallee ka afaan baratee dhufee qara'u jira Sidaamoo keessaa ka dhufu jira waan kiflagar Oromiyaa keessaa silaa bakka irraan dhufiin hin qabanatti hin fakkaatu Wallaggarraa Iluu Baaboor Baalee Harar kun silaa ka ollaa kun jamaan kun achi dhufa
haga warri mootummaa na yaamee na gaafatan takka ati yoo laalan namni sitti dhufu kun nama gurguddaadha. Nama yoo inni biyya sanii deemellee abalu eessa jira jedhan kayoo immoo galellee namni waa gaafatu nama gurguddaa kanas dhufa mastawaqaan isaa cufti nu bira jira maal qaraasiftaa ganaan jedhan takka namni guddate ከፍተኛ ቀራሲፍታ ናንጃን ከፍተኛ ቀራሰን ጀ ከፍተኛን ኬኘት ቁርአን ከላም ረቢቲ ሐዲስ ረሱለቲ ከፍተኛ ቀራሳ የተናፍ ፈን እንጂ አካሲ ሀጋ ከነጂ አንተክ አካሲ አካሲቲ ማዳን ብሉባ ብቻን ጊዜ ነመ ዲበላ ኮይኑ ጅራ ጊዜ dhaabbadhu malee darasaan nan dhageenye maaldaan sadii dhaabbata qaraasaa bulugul maraam riyaadu saalihiin tajriid dhaabbadhee qaraasa eegasii mala argadhee dhagaa walirratti tuullee biyyee irraafne akkasitti yoo jama'aan naannawee taa'u bakka dhaabbataa naa bu'e akkasitti jenne biyyi sun illeen rabbi barakaa isaanii haa godhu maabara jaha keessa gala gisee san jama'an akkas bal'ate achitti ilmiin guddaan qara'ame jedhee ulamaa'in achitti fagoo galan kachi galu in fagaatanii achirraa qabee amata 23 achi turre wanni an qaraase lamaan tokkicha daree gadiitiif ka tuqaatiif waan laga sha'aadami wajjin 23 akkasitti ka qara'an guddaan ilma hadiisumaa fi tawhiida hadiisa سنة متني أفران 40 بلوغ رياض تجريد صحيحين سنن الأربعة موطأ هدو غيسان إرد الدباني قرآن كان صلاة سويرا جمرة غافة غري هرا برا جمرة قرانا قادري هقوا كان فتر مالي فترة كان كامنة أكسيتي قرآني manni isin jiraattaniif ammoo gandik bakka qaraatillee xiqqoo walirraa fagoodha. Gaafa duraa bakka takkaa eega diigaa zamana dargii keessatti xiqqoo masjidarraa fagaanne malee kana halkanirraa qara'anii qaraatiin sun musaabaqaa sittaa jenneet kitaabni kun kituba sittaan kun cufti guyyaa kana ni qara'an bakka kun nu dhibe kaantu hiika akka gaarii ilmiin achi bilchaattee awwallee ulamaa achitti narraa bahee qaraasee akka sheekh abdulhakiim saddiiqaa fa'a achirraa ka'ee ulamaan biyya cufatti faca'ee shukrii rabbiitii wanni akkanaa amma heddummaatee jama'aan biyya cufatti namni narraa qara heddummaatuuf nama alima ta'e nan dhufa kitaaba hedduu geeffate kanan nan dhufe hadiisa kana narratti qara'a akkasii namni idnii an katabee kenneefi gara 300 hin caalaa akka inni qubatu ka qaraasisu ka idnii godheefi sanada kenneefi ka ammoo irraa baala keessa abalu yoo jenne diidaa keessa abalu yoo jenne jimma keessa abalu yoo jenne zamanatu natti dheerata natti fakkaata kun ka bahe kun ka qaraasisee amma bakka an deemu ka dhufnetti abulurraa qara'ee akaakayyuu keenya jiru ka kanarraa qara'ee sanirraa ka qara'ee abaabijoo keenya naan jiru ni heddummaata kun وأما بنعمة ربك فحدث يجمع ماله المنة لله قال لي ربك ربيتي أكان زمام لله نجباب ما أما يولا لهجا بيا أما قدب كان أساس قال لي أما تأكل سديس أكيس جرا كان لي فترة إنجيرو
akkasuma qaraa ulamaa inji haa cufaanut ergatanii in qubsiifna haga ammatti kuno ittuma jirra amma sun akkasuma adoo jiru anilleen namni nama gubatee argetu waan ibiddi ta'e beeka jedhanii waan aqiidaa duraan ilmal kalaam sanirra turre rabbi guyyaa keessaa na milkeessif jecha taariika wajjiin aqiidaa salafaa kanatti hime ja'a kutuba hadiisaa kutuba tawhiidaa kana rakkasna gama boodaa kanatti adoo hadiisni illee jiraatu kitaabu tawhiid usuulu salaasa aqiidaa xahaawi aqiidaa safaraanii sharii isiitiin wajjiin akkasitti itiqaadu sahii ka jedhu kitaaba kana malee jirullee kutuba tawhiida haga matni jahaatamaa kaaf walii qabu fa'a jira kutuba mutaqaddimtoota zamana Sheekh Abdul Wahhab kanaa miti zamana Ibnu Taymiyaa miti dura kitaaba jiru zamana Bukhaarii faa ka allafame darasaa Imaamu Ahmad faa kitaabu Imaamu Ahmad faa kitaaba tawhiida ككنا ورقت أبوك ابن تيمية ابن تيمية فا واللسان الرافود أن سلف مرافود أن قول اللسان بكتكت سلفا ولي أبو شكي دران من نتدر بيجة تاريخان كتابة أولي الرافونه أما تقلب سدين كيس كتاب الله فما وللذين لا عقيدان مجركون وهابية لا وقال باس وان في كان من يجوا كنا زمن صحابة الرا تابعوا الرا أتشرا كتابة في كراسيف سان كراسيف سني مقابلة تلتقونه بكجر خلافا دم أكنا علماء الإسلام ربي تفاو جزاء دبي والأمس أن بكتنا رتك أبولين علمي توحيدا متى جرورتي سبت مران جاني نمني سور عن دينا قبل جاني أدوت أكيد نساء توحيد نساء تولين كتاجل نساء ما عجائب كصيام نساء ما عجائب كزهد نساء ما عجائب كأمانتين إني جهنم نجرا في جنة نجرا قجاك يا ما باسين إنجرا أمنون نساء ما عجائب سيفت سني والدين هدوتو بك صفات ربي كان أمنون أبو تكفى بك كانت هكا كلام ربي تك مخلوق جئنين تك والله اللي ما جتشيسه كلام ربي تي مخلوق جئن تك ركو هكذا جوجرا نمني هبته قبه حلال توحيد كان توحيد سلفا جتشا وني أندامو كان فنون أما كم سنريف التنمى حتى سنن دار قطني سنن دار مين وطا كني مرق كرامة سنبرة تما كل كرامة سنن دار قطني سنن دارمي مسند إمام أحمد حتى سنن بيهقي كبرى كنت شفت إن شاء الله ما صحيح المخزيمة إلا تتبع ميجرا إيه أما أساليب تدريسك مثلا ما يتني ترتيب نساء كمية طالبني علمي تكو علمي تكرر كاسة غير قدرت تجافة ديمو كحديث أمنو يمتني جرتني ما كان نصيحة تيرو ما كنا إسنا ما كرايس ندران رديم تن القرآن قرأتني إجسي فقهي شافعية كان هذا كرر هذا قبات قرأتني إجسي أمو كسمسي عربية كان فنون يسيه الدو ذكر هذا قبات قرأتني حديث أمو بودرس كسمس ترتيبا كسك قرأتني قراسيسو كسك تتدمتني مناجني أما اتقرأ أمكون أساليبني اتقرأ أمكون مال فكادم كل نظمي تكا در ألا لن تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني شعرين سن نمني قرين سيدنا علي جلتني إركسا حقيقة سنة دان بينو علمتي إنجيساني إلا بستة واجه ملئ
ذكاء فطانة وحرص فتونة قباته لن تنالوا العلم إلا بستة سأنبئك مجموعة بيان ذكاء وحرص واصطبار أبصر واصطبار وبلغة سنكي قباته وإرشاد أستاذ شيخني نمك أجلتك هرا أكدت فجد من نمك هايو وطول زماني كيست عمرين ديرتو وجهان كان عملية تنجان سن قرر اللي ونلو من إرشاد بلغان كم إرشاد أستاذ كم أدوج شيخني إرشاد أقول اللي آدا ندور برانتتي نمني كتابو ما في فرق عمله كانت مصلحة سيكابا كان جبابا كانت علمي جيسا عمر اللي بكجاهم بيكني جاني شيخني إرنوكاي أكاسيتين كرانه فنون جو كان غريسي إيغما عمري ندمه لجيني ماله كان لجيني فاتانا نما توكو علمينا هو إيغنو فيكي تنجبان علمينا هو إيمان كران جيجا إيغسي وأقرر سنشوفتي إرشاد الأبا سلا قانون سنير عدو شيخ نمان استلاعي في فوني بافتا شيخ نيو قراتي قطائي وان إنك أبا كا إفي إرد فيك أرجساني راجي جيري سلاجة تلين بريدا مريلين بريدا مريلين كم جاني مشايخ نجيزي اجرو أكتمي جماعة كان فجن أكريف أمالو تكاران سن فضلي ربي تربي أمري إيراك النمالي فراغ كسيتين أرغتنا نهجا أما تأفرتما إيجا دون فودين كوني ركنا غرغدا شيئا تكوتو أما تأفرتما كوني وان كان عمتي زمن يكون سلا كفترات زمن وان بلا بران ركنا إرشاد الأباد كرا والله إفين ديمو واني كان تشوفه نقول شيخ توكوتو أدو كرانو أدو دورا كراسي سينا عنجي أني تركز تصريفا جمر سيسا فاندي سرفي دورا كراسي نحو اللي دورا جي أما يادك يتغنى ملتت ترى علمي توحيدات جمران إيقا قرآن قرآني توحيدا جمران علم الفقه الروان صلاة قجيل فتن هين قرآن مختصرات ولماسدي إيقا سي توحيدا وبرتني رابحان أجمر توهين أنجي وغنا كوسول سلاسة أكاكيدة تلغة ستية أكنا إرادو كتاب لما سدي اللي تاتي حفظة كان دوبا نحو السينان صرفي السينان عربية أكا قدني أكا غاري قدني بارو أكا أما درير سنة وفقانا متي كتابة فني جفرة مختصرها حفظو مختصرات حفظو آدان عداوة جاني أكا درور علماء كينيا تكراسي سني رابو قولين نجبات كثير رابو قولين نجبات قانون أما مدرسة أكنا اللي أكنت ليس لنا حلقان أمانتي على تكراسي فيكون ولتبيات ولنبربات لم يكن وابرهن ما برسيس غيرتني أكنا أما اللي بكا كان الرتي ركني جيرو أما طلباء اللي تركني ونجيرو أما أكبر سنة مشقابات دندو لين هنجيرو رقوبات دندو مكا ختما كيف أبر بعدا بعد يتكرا أوران إيسا جماعة أماتي بكيت أمو جماعة اللي دنديس سلاء إذا فبادي آتي أما يفعلنا الحمد لله أرقام يكونوا بادي التي فاني مجرى ركني جرو جماعة أما
muduna irkata. Ammallee qanii taakkuu irra kaayatee jira. Ni deemna takkaa'u alafaa deemna biyya arabaa kana takkaa biyya adda addaa deemna. Xiqqoo arga amattu tokko lamaa jennee jecha taakkuu irra kaayee jira. Of kennee ilmi kana of kennee akkasitti jechuutti hin jiru. Ammallee kukkuteetiin ja'a duratti ka jedhamu haassaa rabbi biyya keenyaa kenne yoo duniyaa kana keessa dhageenyuu biyya takkaa lama taate malee biyya keenya kana namni qaryaa afraadan baasee akkanatti akka ilmatti kasiinqii abbaa haadharraa qabne akkasitti nyaata danda'anii zakawaatan akkanatti namaa danda'anii qadaasisuun kunillee haasiyyaa kanaa kunillee qaanuuna ulamaa in duraa kaa'e bareeduma rabbi nurraan balleessini haa ta'uu miti markaza aduu godhan waan jama'aan heddummaatuuf amma kan magaalaatti masjida jiru cufa biratti markaza bultii jama'aa mana hirriibaa mana nyaataa ka ta'anii isaanii kaa'amu aduu godhanii zakawaatuma kanaan qajeelchanii fi afata godhanii fi aduu alan qajeelle yookaan musliimaa kaas keessatti ni waan akkanaa kana yaadatanii aduu godhanii fi qaanuuna kana aduu godhanii fi jecha qalbiin na yaaddii ifillee jammarre hagam mana sadii kamutti ijaarree mana isaanitti dhiqatanis mana nyaatatti bilcheeffatanis bakka immoo zakaa kaa'anii nyaatni isaanii achirraa dhi'ullee haga kana amma goona jirra alan qajeellu biyyuma keenya irraa alhamdulillahi rabbil aalamiin gisee isaan zakaa waajiba ifii irraa fuunee jirra waan akkanaa kana aduu godhani shabaabni illee rabbi isaan haa qajeelchuti ilmi akkuma gaarii akkuma akadaamii qara'an kanatti ilmii shar'ii darbuudha baatanii akkasitti ilmii shar'ii kanallee waliin oofatanii qura'aana haffamanii ilmii kana jabeessanii akkasiin diin keenya umrii godhata yookaan ulamaa'iin ajala qabaa akkasuma shaqqaan amma qara'ee jedhe kun amma gabaabbate rabbi ammoo diin itiin hin dayya'uu akka arabni jedhu إذا مات عير فعير في الارتجاع يكون دبر الله رب أمه بكر أبو سعالما ما دام هذا الدين ربي كنينا نحن نزلنا ذكر إنه لحافظون جئر ورئن دين أنت سكان وعلماء طلباكنا إمتي فما أبدي ربي نقامنا لكن أسبابنا من اتشابا أقال بارك الله فيكم داوتوتك إنيا إن شاء الله قاوني أستاذ كينيا وجين شيخ المشايخ شيخ كتاوجيني وني jalqabne waan yeroo gabaabaa keessatti goolabamu yookaan xumuramuuti mee ammas egaa boqonnaa xiqqoo booda itti deebina wajjin turaasiniin jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota qophii keenya akkam ture? Turtiin sheeka keenya sheeka sheekotaa sheek Yusuf Ciroo wajjin gootan akkam ture? Hedduu irraa baranna jedhee yaada. Ka sagantaan keenya kan sheeka keenya sheek Yusuf Ciroo wajjin goone ammallee kutaan sadaffaan isaa torbee itti fufu. Ustaaz Kaamil Shamsuu turtii isaanii fi gaaffii deebii inni isaan wajjin godhe yookaan sheeka sheekotaa sheek Yusuf Ciroo wajjin godhe hedduu waan hedduu irraa baratan jedheeti yaada. Nutis nama irraa baratu nama bakka isaanii dhaalu nuuf haa ta'u ammallee dhaamsi keenya inni guddaan haa dubbisnu haa barannu hayyuu keenya irraa waan tokko haa dhaallu bakki isaan jiranitti dhaqnee irraa waan tokko haa barreeffannu dhaamsa keenya isa duraati. Egaa turtiin sheeka keenya sheeka sheekotaa sheek Yusuf Ciroo wajjin goone kutaan lammaffaan kana fakkaata. Kutaa sadaffaa torbee qabannee isiniif dhiyaanna jechuudha. Kanaaf torbee gaarii, torbee milkii, torbee waa irraa qananiin waa irraa baran, waa irraa gumaacha gaarii dhalootaaf kennu nuuf haa ta'u jecha hangama kootiin goola beetii jira. Sagantaalee hafanii wajjin turtii godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkaan biyyaatti saanaan seedisee faarse quraanaan
بريخة جهل ولا عيسى دفئ والمدالة عيسى والمدالة حيو يوم يدره عيسى قوت جرا علم قوه مساخس ركوه هندها فوق عيسى كنا علمه يمهنو جب عيسى كم إيديا رادها